dubbii afaantii wallaalaan nutti kolfee beekan beekumsaan nu fure. Jawaar Mohaammed. Fal'aana jabaa digaatu gurgure dubbii seenaa dubbii afaantii wallaalaan nurraa goree beekan beekumsaan nu fure. Akkam jirtan daawwattoota keenya arra Dr. Ali Birraan dhufne abbaa keenya abbaa aartii Oromoo ni yaadatanii gaafa Oromoon barnoota sii feesisu maal jee gaafa Oromoon barachuu qaba jee hayyuu fageessee ilaalu akka namni barate waa furaa jee maal jee walli Ali Birraan gaafsanitti barnoota ammas barnoota tana tahuu qabaa hayyoon Oromoota jeetti jijjaba akka Lammaa Magarsaa akka Jawaar Mohaammed hayyoota jijjabaa kana asnuu baase jechuun ijoolleen tun baratanii arra as ga'an hayyuu jechuun kana artii jechuun kana khabarate kan beene se khobla khabarate sira onni ja እና akkasii arra kharra onni qophii keenya itti azdeemnu namticha Marataa Abiy Ahmed namticha waa takka hin beenne namtichi kun hin jiru gizee isin jennu maaliif akka jennu isiniif himna arraas irra deebnee isiniif himna. Namcha waa takka illee hin beekne. Bakka amma caawataan isaa yuutuubara ta'e bara amma torbaan dhufeetuma yuutuubara godha yuutuuba godhatuma deema bara waan biraan inni godhu hin jiru. Viidiyoo bakka dhengadda inni jee ture harada buukanatti bakka dur baati dhufee paarlaamaa keessa iyyuu ture amma hin jiru. Jawaar maal jee ture poolitikaa daa'ima inni godhu sun fuunee saqallee jira bakka inni hiixaxee dhaqabnetti achirra keenya jira je akkana je imbeeku sooyyoo altamaara namtichi hin qaraan hin baranne mee hasoo Jawaar Mohaammed kana dhageeffadhaati as deebi'a fi wanni amma Abiyyi godhu jiru wal bira fida laala hayee maaliif torba namtichi akka duraanitti dhiisemee duraan paarlaamaa keessaa wanni kasaan lubbuun fidu ture bar uummata waliin qabee gorsuu ture bar ammaan tana malee garee yuutuubara ta'e jechuudha namtichi mais Jawaar Mohaammed dhageeffannee haasatee nu daawwattoota keenya let's go. Dura kaafsanii waggaa walitti qabne dhageeffadhaa likkitti. Osoo namni itti hin dammaqin osoo uummattoonni biyyattii itti hin dammaqin Abiy siyaasa biyya sanii borcee nama hunda wal faallaa dugdaa garaa gochuudhaan waggaa dabre kana dirree keessa kophaa isaa taphataa ture jechuudha. Dirree siyaasaa keessa kophaa isaa taphataa ture. Kophaa isaa taphachaa jira. Akkana amma sir kophaa si meedaa kan taphachuudhaan yaaddee. Saboonnis waliin haasa'uu waliin falachuu odeeffannoo wal jijjiiruu. Gol laqeetiin jira. Kennee dabre sun jijjiiramni fide laafaan ta'e hin taane beeku. Yaa wanni taa'een dubbatu sun. Shira isaa kanatti baratuudhaan namoonni maal godhee depoliticize godhe Itoophiyaa. Political discourse ajjeese. Amma repoliticize godhuu hin danda'ame jechuudha. Siyaasa namni akka nuuf siyaasa namni akka jibbu godhe maaliif siyaasa daa'imaa waan godheef tapha ijoollee tapha dhoqqee keessaa waan godheef namni nuffee hayyuun nuffee irraa goree abdii kutatee ture jechuudha. Amma garuu siyaasa beekumsa irratti hundaa'e siyaasa nagaa irratti hundaa'e siyaasa wal hubannoo irratti hundaa'e siyaasa dhugaa irratti hundaa'e siyaasa guyyaa guyyaan deemaa baala danfisaa nyaadhaa jedhurraa gara biyya akkamitti guddata. Cabi akkamitti fayya ummatoota jidduu jiraachuu qaba kan jedhu siyaasa sammuu fiduudhaan yeroo ammatti Abiy kan waggoota dabre keessa taphattoota hunda wal nyaachisee kan miila cabsee kan biyyaa baasee siyaasa keessaa baasee ture san kophaa dirree keessa fiigaa ture sun har'a beenchii irra taa'aa jira jechuudha. Beenchii irra taa'ee na arga jechaa jira torban hin dhufe. Yoo yaadatte waggoota dabre keessatti maal godhaa ture ji'atti guyyaa tokko dhufee Allama irratti haasa'e. Har'a garuu torbanitti yeroo lama sadi yeroo tokko poodkaastiidhaan yeroo tokko miskiina uummataa walitti qabee galma keessatti yeroo kaan wayiwataa jira jechuudha. Argaa jechaa jira jechuudha. Kanaaf siyaasni qoqqooduu siyaasni uummata wal ficcisiisaa biyya guddoo uummata guddaa xiqqeessanii suubadatee godhanii deemuu jalaa badee jira. Keessattuu wanni jalaa dhayame guddaan akkuma reefsu hin jee jalqaba qabsoo Oromootiin aangootti dhufee booda Oromoo ganee maqaa Itoophiyaatiin uummata siyaasa Amaaraa qabatee socho'aa ture. Amma san hunda daangaa san hunda gama boodaa kana immoo waggaa humnoota Amaaraatiin wal lolu Oromootti fiigee siyaasa kaabaaf kibbaa jechuu barbaade. Mariin godhame kun kibbaas of keessaa qaba, kaabaas of keessaa qaba, dhihaas of keessaa qaba, lixas of keessaa qaba.
Kanaaf boolliti inni itti seenu hin jirtu jechuudha. Kun game changer siyaasa keessaniiti. Daawwattoota keenya akkuma Jawaar dhageessanitti aboo kun hayyuudha bar. Tapharraa jijjiiree jira namticha. Amma torbaanitti viidiyoo nu gadhiisa haasawuu dhiise. Haasawni isaa deemaati baala nyaadhaati muuzaa fi daabboo nyaadhaa siin jedha. Abar namticha bar maraataa bar. Namticha biyya guddaa Itoophiyaa nama miliyoona 130 deemu. Amma tokko dhan dura akkana taana siin jedha. Akkaataatti taata garuu hin beektu. Itoophiyaa keessa waan ta'uu jiru namni biyya Itoophiyaa takka ka beeku hin jiru. Nam takka. Meeqaatu bahaa meeqaatu seenaa namni beeku hin jiru. Ifi ministeeronni beekan ministeeronni. Namtichi maallaqa biyyaa fuudhee biyya Araba galchuu jira. Namtichi deemuuf helikooftera isaa qophaa'uu jira. Waan hunda isaa fixatee jira. Bakka nin jira na harka. Mee yaada yeroo biitti wal waraansa keessa jirtutti yeroo ilmaan miskiinaa akka wanni itti dhumu jiranitti baadiyaalee Oromiyaa fi naannolee Amaaraa keessatti naannolee bakka hundaa keessatti yeroo miskiinummaan uummata keenya fixe guyyaa parsantiin idaamaa dhufti miskiinummaan sharafni doolaarri guyyaa idaamaa dhufu jira ol ka'aa deemu jira. Maalinni Itoophiyaa du'aa ta'e kanatti inni baalee faasii dhaqa achi ol faasii dhaqa sa'aatan biiroo kas ta'ee uummata wajjin ta'ee rakkoo tana maaltu nu fidee furmaata fiduu qabaa bara. Isaatu biyya tanaan deemaa bara. Furmaata fiduu qabaa. Mee saahiba kiyya mee naaf himi mee namichi kun eessa jira hin jiru bara. Mee yoo ni jireetti eessa jira mee naaf himi. Viidiyoo fi YouTube gubbaa malee. Hai. Kanaan nama shawwada boon shawwadamnuuf nuti si yoo fitan shawwadamaaf nuti hin shawwadamnuuf. Jawaar Mahaammadiif dura dubbatee ture baatii takka dura dubbatee. Kush miidiyaa irratti aboo hayyuudha bara. Mee pirezidaantiin naannoo Oromiyaa duraanii Abiyyi ni rifachiisee maal jennee haadha geeffatu mee maaliif uummanni kun ሽጉጢ ተነካሳ ማሊፍ ከረወራ ነጫ ሜ አለገፈን ሜ ዋንጄን ለምንድን ነው መሳሪያ የሚያነሳው ሰው ሐሳቡን በነጻነት መግለጽ የማይችል ከሆነ መጠየቅ የማይችል ከሆነ ስለተናገረ የሚገደል ከሆነ መብቱን ለማክበር መሳሪያ ማንሳት አለበት አንስቷል ባለ በዚህ ዘመን ይሄንን የጀመርነው እናስቀጥል ከተባለ የጥይት ቶክስ መቆም አለበት ሰላም ቺ ዳውት ተከኛ ፕሬዝዳንቲን ናኖ ኦሮሚያ ዱራኒ ኩማ ደመክሳ ጥቅሾ ላይ አብይሌ ፈፋርሱ ጅዱ ለቀ ጀራፍ ቱቢ ዱጋቲሜ ነምኒ ማሊፍ ቀውበ ኻሳ ማሊፍ ጊዜ ያደሳ ቢልሳን ኢፕሰቹ ደበ ጊዜ ዮ ያደሳ ቢልሳን ኢፕሰተ yorudu yo adjesan ne khasa tanu mabar me haso khanarati Jawaar Mohammad maaliif mootummaa kana dura dhaabbannaa kajoo haasawee ture mee haala geeffanname. Mootummaa kanaanis wanni wal dura nu dhaabaa jiru namni keenya ajjeefamuu hin qabu. Namni keenya seeraan hidhamuu hin qabu. Namni keenya reebamuu hin qabu. Maal jechuudha waggaa 150 alagaadhaan reebamaa turre har'a immoo jara keenya warra jennu namni keenya waggaa 5 ajjeefamu. Akka hoolaatitti goronot naqamee walirra ciibsamee hidhamu. Deettuun waggaa ajjeefamtu maal jechuudha. Kana callifnee akka teenyoo ka'ee kan taate abadan this is not going to happen. We will not tolerate. Gaafa wayyaana isin callifne har'as hin callifnu jechuudha. Kana beekuu qaba qaamni dhimmi ilaalu kamiyyuu. Daawwattoota keenya akkuma dhageessanitti Jawaar Mohammad dubbatee jira. Pirezidaantiin naannoo Oromiyaa duraanittis Abiyyi itti himee rifachiisee jira. Namni maaliif qawwee haasaa? Abbaa fedha haa ta'u. Tigraay haa ta'u, Faannoo haa ta'u, Oromiyaa keessa haa ta'u, abbaa fedha haa ta'u maaliif qawwee haasa? Namni yaada isaa bilisaan ibsachuu fedha. Oromoon haa qabsooftee bar mirga namaa haa nama biraa cunqursuuf sun ta'in mirga isaa kabachiisee haa nama biraattis akka haqa isaatti hojii kabajee haa isaattis kabachiisee jiraachuufi bar.
Gaafa sunuu nusne gaafa kun nu godhu lubbuun gaafa sun baatis lubbuudha taama baatus lubbuudha. Barta ammaa tana bara rabbii kasiif amanaati bara ijoollee Oromiyaa keessatti fudhanii guuranii mee Tigraay fi naannoo Amaaraa keessa ficcisiisan cinaa Oromiyaa keessa ficcisiisan mee rabbii kasiif amanaati mee eenyu gaafate mee ijoolleen tun eessa jirti jettee namni gaafate ni jira. Mee namni gaafate ni jira hin jiru. Ilmaan miskiinaa እና namticha kana namticha maraataa namticha waa takka hin beekne haasawaa isaatiillee wanni fidee asitti isin dhiyeessuu hin feenneef haasawaa hin beeku. Haasawaa akkanumatti dhufee haasawaa ni jiraame akka nama har'a usuu deemu jirtuuti uummata yuutuubarni godhan mee yaada kennuu ibsi jaanii takka nagarre akkasitti haasawaa akka nama hoggansaatti naasawu if dura laalee ilaalu fagoo laalee naasawu. Amma tokko dhan booda Itoophiyaan akkana taati, amma tajaajilota akkana taati, amma shamboota akkana taati. Kijiba akkatti taati yoo hin beekne akkamitti taati? Hai bar sa'aa kanatti bar namni Finfinneerraa Gondar dhaquu hin danda'u, Gondarraa Maqalee dhaquu hin danda'u, Direedawaarraa makiinaan Finfinnee dhufuu hin danda'u namni. Hai inni helikopteraan zoora. Uummanni gizee karaa kana deeman milishaa wajjin warra mallaqa hin qabne ni deeman ammallee namnuma deema milishaa wajjin rabshaa meeqa wajjin deeman namni kaan ni sodaate hin deemu ministeerri biyyaa yookaan kantiibaan leen gurguddoon kun hin deeman ni sodaatan. Hayyee beekamin nagahee qaba hin jirtu biiti mee Jawaar Mohaammed hayyuu jechuun maal jechuu siif himame dhageeffadhu mee Jawaar Mohaammed dhageeffannee haasawaa keenya golbname. Ijji fagootti waa ofirraa nagarre tamuutaan of keessaa baasan jedhan. Ta fagootti ofirraa nagarre. Hogganni fagootti illee arguu hin dandeenye uummataan deemuu hin danda'u. Hogganni. Nuti waan dhufaa jiru kana waan agarreef dursinee uummata keenya dammaqsuu barbaadne. Dursinee mootummaa akeekkachiisuu barbaadne. Dursinee hawaasa addunyaa international community hubachiisuu barbaadne jechuudha. Ammas taanaan irra deebinee himuu barbaadne. Biyya Itoophiyaa jedhamtu akka manaatti yoo fudhannu taate dhageeffadha likitti ibiddi kallattii maraan itti qabatee jira. Gubbaan itti qabatee jira. Cinaan itti qabatee jira. Kabaan isaa boba'aa jira. Gidaarri isaa boba'aa jira. Ibidda gara maraan mana ibiddi gara maraan itti qabatee jiru kana gara tokko qofaan dhaamsina yaanii deemuun of sobuudha. Dhageeffadha. Bakka ibiddi irraa bal'ate qofa irratti fuulleffatanii san dhaamsina yaanii deemuun yeroo jalaa qisaasuu fi manni gubatee akka dhumu maaliif warra baadiyyaa isin hunduu mana citaa keessa guddattan jedhiyaa. Nuuf gala. Ibidda gara maraan qabate gara maraan jigiitti baatee yoo dhaamsite malee ka gara tokkoo qofa dhaamsa jettee waa dhuftutti ka gara biraa manatti nyaatee daaraa godhee si eegaa jechuudha. Kanaaf ammas irra deebinee daawwattoota keenya akkuma dhageessanitti Jawaar Mohaammed hoggansi if duratti waan nagarre rakkoo uummataa nagarre waan itti dhufu jiru nagarre uummataan deemuu hin danda'u. Jawaar Mohaammed baatii takka dura maal jiru ture? Abiyyi tapha ala goonee jirra, peenchira keenya jirra. Haya amma wanni deemu jiru kanaa moo kanaa miti? Abiyyi yuutuuba gubbaa malee amma paarlaamaa gubbaa namni egaa taa'ee haasoo eegalee ture bar. Hafe bar. Haasoon isaa maalaa qabu gaa maal haasawame? Eenyu haasawame? Uummanni yoo sila Tigree haasawe Tigreen Jawaar Mohaammed wajjin muree jirti. Yoo sila Amaara achi jira. Yoo eenyu haasawu namni inni haasawuu hin qabu. Maaliif biitii takka guuttachuu hin namni sammuu adda addaa qabu namni yaada adda addaa qabu gizee wal dhufee wal mareetee yaadarra caalaa fuudhan malee nama takka qofaa ciisaa hin danda'amu. Nama iyyuu dandeettii adda addaa qaba kannaa adda addaa qaba. Namni hundi doktora ta'uu hin danda'u namni hundi barsiisaa ta'uu hin danda'u. Doktoraas artistiis kaanis akkana biyya guddatti karaa hundaanuu ragoo hundaanuu innaa namtichi hin beeku biyya balleessu jira. Ana qofaatu isin deeme jee yuutuubara ta'e baramma bakka warri Jawaar Mohaammed faan balleessaa guddaa balleessan
balleessaa guddaa balleessan maal balleessan isin jeen Abiy Ahmed politikaa fuudhaniiti akka inni hiixatee dhaqqabuu hin dandeenye godhan. Hai namtichi bakka waan godhu wallaleeti yuutubara ta'eefirraa. Saayiba. Innaa namtichi akkanaatiin hundeemu jira. Amma isaan wal mari'achuu jiran akkamitti akka biyyi teenya karaa waraanaa irraa deebisuu dandeenya. Akkamitti araara buusuu dandeenya. Akkamitti wanni kana aangoo adda hirachuu dandeenya. Akkamitti karaa mirca deemuu dandeenya. Akkamitti maaliif manni kun hundi waliin dhamadan seera baafatan. Seera isaan itti buluu qaban. Gisee kubbaa taphattu seeraa jira bar seeratti taphattu jira. Mi yoo koornaa baaste yoo foorii baaste yoo akkas goote akkas seera sun baafatan jechuudha. Seera sun keessatti akkamitti taphatanii sammuu wal caalanii uummanni isaan jaalatee uummanni isaan filatan. Akkas jechuun aangoo ta'u uummataa taate jechuudha. Paawarrii ta'u uummataa taate jechuudha. Kanuma jabaa ta'e qofaatu si bulcha jechuudha. Haatiin feene firraa buusta jechuudha. Paawara karaa keenyaa deeffachuu qabna nutis uummanni Oromoo. Nama takka irra dhiisuu hin qabnu. Innaa hayyuu keessan dhageeffadhaa Jawaar majala deemaa waan isaan jaan dhageeffadhaa namtichi kun maraataa waa takka hin beeku ni ariina amma deemuu deema shaantaan isaa hundi isaa qophaa'u jira gaafa Jawaar faan gabbaanii ibsa kannan Abiy helikooftara isaa fudhatee kutee. Innaa akkasitti nagayeen na tura kanumaan isinii muufade yeroo gaarii na dabarsaa. Video ke yoo jaallattan like godhaa yaada keessanis comment jala na kaayaa subscribe na godhaa yeroo gaarii na dabarsaa nagaatti.